Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya jechuudha. Ammas akkasuma barattuu shamarree tokko qabadhee deebi'ee isiniif dhufee jira jechuudha. Kanaaf mee barattuun tunis eessatti akka barattu, haalli barnootaa mana barnootaa isaanii keessa akka jiru maal fakkaata kan jedhu isimarraa kan dhageessan ta'a. Mana barumsaa keessa jirtuu fi bakka jirturraa sababa kana dhufteef kan wajjin ilaaluu ta'a. Asumaan gama barattuutti yoo isin deebise guyyaa irraa kana maaliif akka argamtees nu ibsiti. Mee gama isiitti achi deebisee manni barnootaa isiin keessatti barattu eessatti argama, isiinoo eessatti argamte kan jedhu irraa eegalte qulqullina barnootaa mana barnootaa isiin keessatti barattu keessatti maal fakkaata kan jedhu wajjin kan ilaalu ta'a. Gama barattuutti isin deebisa. Kabajamoo maamilan keenya baga nagaa nu eeddan baga nagaa isi eegesin jecha manni barnootaa itti baradhu mana barumsa sadarkaa lammaffaa bulchiinsa magaalaa Dodolaatii kan jedhudha. Ka irraa dhiyaadhee hadha qophiyaan dhiyaadheef dammoo waa'ee baruuf barsiisuu irraa. Tarii har'a guyyaa irraa kana goolabbii barnootaa bara 2016 ilaalchise mee haalli barnootaa goolabame kun qulqullina barnootaa jedhanii waajjirri barnootaa hedduu waan kana dubbachaa ture. Kanaaf mee qulqullinni barnootaa mana barnootaa keessatti maal fakkaata, haala kamiin barattanii fixxanii jirtan? Yaa'u eegnu gaafattan irraa qulqullinni mana barnootaa kana keessatti qulqullinni haa eegamu jechaa turtanii jirtu. Garuu qulqullinni mana barnootaa kana keessa waa eegame natti hin fakkaatu. Garuu xiyyeeffannaan kan kenname barnoota maatisiif Ingiliffaa irraadha. Barnoota maatisii Ingiliffaa kanarraadha. Barnoota maatisii yuunitii tokko hanga yuunitii 3 qofa baranne. Yuunitiin kitaabichi sun qabu dammoo yuunitii haga 9ti. Nu dammoo yuunitii tokko hanga yuunitii 3 qofa barannedha. Tarii yuunitii 3 qofa yoo baratan qormaannis isuma bu'uura godhatee yuunitii tokko hanga 3tti. Fulbaan irraa eegalee hanga waxabajjii kan isin baratan yuunitii 3 qofa. Qormaanni hoo kan isinii dhufe yuunitii 3 san qofa moo kan isin hin baratin cal jedhaniitumaan isiniif fidan akkamime inni hoo maal fakkaata? Yuunitii 3 hogguu baratan 9 hogguu kitaabni qabaate tarii barri kun dhumatee jira. Bara dhuftu deebitanii kutama 9 baratan isiniin jedhamoo 3 san baratanii bara kanaaf goolabdanii jirtanii barnoota bara kanaallee goolabdanii isiniin jedhanii qormaata bifa kamiin isinii baasan? Ergasiyyuu qormaanni kan ba'ee dammoo qormaata yuunitii tokko hanga 3 nu baranne keessayyuu waan dhufe hooma tokkoyyuu irraa hin beeku an yuunitii 4 irraa hanga yuunitii 9dha qormaanni kan dhufedha. Qormaanni maatisii bifa kanaan nu dammoo qormaanni kan jajjabeennaan qormaanni kan irraa hundaa'eetiin bu'uura godhateetiin nama jajjabeessuu danda'u barnoota maatisii barannee gara tokko nu ga'uu hin dandeenye waan ta'eef nu warra kufaaru malee warra lufaaru miti. Isa kana hojjettu galatoomii tarii itti gaafatamtoota manneen barnoota kanaa ni jiranii, daayirektaroonni ni jiranii, isaan kana hoo isintu gaafatuu dhiise moo isaan gaafattanii deebiirraa dhabdan? Erga kanaan dammoo osoo warroota waajjira barnoota bira hin ga'iniyyuu dura akkuma kilaasiitiin taaneetiin monitarii ergannee turre warra daayirektaroota. Indammoo yoo itti ergannu yoomaayyuu nu deebisuu hin dandeenye ofirraa nu ari'aa turaniyyuu. Tarii deebii dhabdanii isaanis ofirraa isin ari'anii jiranii carraa waajjirri barnootaa hordoffii gararraa ogugga ka'amu hordoffiin ni taasifama hanga gadiitti jedhamee haasa'amaa ture. Waajjirri barnootaa dhufee yeroo isin laale qaba kan magaalaa kana? Waajjirri barnootaa dammoo homtuu argine. Nu dammoo ji'a tokkoffaarraa kaasee hanga ji'a 11ffaa kanatti hin jiruyyuu addaawwama takka hin beennuyyuu nu bira wanti dhufamee qaamni nu dhufeetiin nu hordofeetiin barnoota kana nu jajjabeesse wanni tokko argine nu. Tarii haalli garraa gadi kennamuu fi haalli mana barnootaa keessa jiru baay'ee walgataadha. Tarii barnootuma herregaa qofa moo kan isin seeraan hin baranne barnootuma hundayyuu akkuma maatisii kana wal qabsiisee isarrallee fooyya'aa qabaatu barataa turtammoo hunduu bifuma kanaan yuunitii isaa osoo achi hin fixin bara fixxan? Yaa barnoota kan barachaa turre gin haa ta'u haga namaraa miti. Yaa'u kan jedhamee ture kan isinillee akka keessanii yaaddan barnoota maatisiiti. Fakkeenya barnoota fiiziksii fi keemistirii bifa barnoota maatisiitiin dalaguu dandeetta. Bifa saniin shalladdee waan garaagaraa hojjechuu dandeetta. Indammoo nu sababa barnoota maatisiitiif fiiziksii fi keemistirii nu hin galle jechuu hin dandeenya. Saabjektii biraa barattanii sirriitti isiniif galee hubattanii fixxammoo baruma fixxan? Yaa'u haga namaraa miti nu barsiisan garuu barsiisonni nu baruma fixne. Kanaaf haalli mana barumsaa kana keessa jiru qulqullina barnootaatiin wal qabatee hedduu gadi bu'aadha akka asii sirraa dhagahutti jiru. Ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii kabajamtoota hordoftoota keenya kan itti argamnu godina addaa Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Dodolaatitti mana barumsa sadarkaa lammaffaa keessatti argamna. Ammas barattoota biraa dubbifnee kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Turtiin keessan ammas nu duukaa haa ta'u.